Akkaawuntiin Imo keenya haak ta'uu akkamiin beekna? Akkasuma immoo yoo haak ta'ee jiraate akkamiin irraa balleessuu yookaan immoo gara keenyatti deebisuu dandeenya? Itti aansuudhaan immoo sadaffaa irratti akka haak hin taaneef maal gochuu qabna kan jedhu isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Egaa gara Imo adeemna. Erga Imo keessa seenneen boodatti piroofaayilii keenya tuqna. Itti aansuudhaan setting kan jedhu kana tuqna jechuudha. Ergasii boodatti Imoon kuni haak ta'e moo hin taane kan jedhu beekuudhaaf jechuudha. Manage device kan jedhu kana ni tuqtan. Ergasii asitti bilbila keessaniin ala jechuudha. Bilbilli biraadha kan jiraatu yoo taate delete gootanii jechuudha. Kun immoo fannoo diimtuu kana tuquudhaan delete gootu jechuudha. Bilbila biraa yoo kan agartan ta'e gabaabumatti bilbilli Imo keessan sun haak ta'ee jira jechuudha. Kan biraadha immoo akka haak ta'ee beekne boodatti akkamiin akka haak hin taane godhuu dandeenya. Bilbilli keessan sun akka haak hin taane eeguudhaaf account and security kan jedhu kana tuqtan. Ergasii boodatti kan jalqabaa login protection kana ni tuqna. Egaa asitti login protection irratti jechuudha basic protection jechuudha. Two step verification kan jedhu kuni trusted device verification bilbila keessan irratti yeroo login gochuu barbaadan akka messages ni erguudha. Kan lammaffaa kun ammoo advanced protection kana irratti yoo deebifne maal jedhasitti sim banding fakkeenya bilbila keenya irratti deebisuudhaaf jechuudha. Two step verification sun gara bilbila keenya irratti deebi'a jechuudha. Kana jechuun yeroo Imo keenya login goonu yookaan ammoo namni wahiidha login gochuudhaaf yaala jechuudha. Messaging bilbila keenya irratti koodiin nuuf ergama jechuudha. Yoo nu koodii san nama saniif hin ergine namni sun Imo keenya seenuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf Imo keessan bifa kanaan haak ta'uu erga ilaaltanii boodatti yoo haak hin taane ta'e yoo ammoo haak kan ta'u taate jechuudha delete bilbila biraadha irraa gootu. Yookaan ammoo haak hin taane taate bifa kanaan wantoota kanneen itti bantanii eeggattan jechuudha Imo keessanii. Akkasuma kan biraa ammoo isa lammaffaarra kana passkey kan jedhu kana jechuudha. Inni kun ammoo ashaaraa keessaniin Imo keessan yeroo login gootan akka inni banatu gochuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf ashaaraa bilbila keessan irra jiruun jechuudha. Akkasitti create gootanii ergasii boodatti Imoon keessan ashaaraa keessaniin banattee jedhu passkey kana yoo itti bantan. Kan biraadha ammoo login emailidha. Emailii keessan irratti dabaluu yoo barbaadanidha jechuudha. Add login emailii gootanii iddoo kana tuquudhaan emailii barbaadan Imo keessan irratti dabaltanii jechuudha. Lakkoofsa bilbilaatiin maletti emailii keessaniin Imo keessan san seenuu akka dandeessaniif jechuudha. Kan biraadha ammoo security device keessa kan jiru isaan kanneen jechuudha. Change phone number bilbila yoo jijjiiruu barbaadan jechuudha. Bilbilli keessan yookaan isin jalaa badu taate lakkoofsi jechuudha. Kanaaf Imoon keessan sun akka haakeroonni hin seenneef lakkoofsa bilbilaa yoo jijjiiruu barbaadanidha. Gabaabumatti bifa kanaan Imo keessan iccitiidhaan eeggachuu qabdu jechuudha. Galatoomaa viidiyoo itti aanu akka isin bira ga'uuf chaanaalii kana subscribe godha. Viidiyoon kun nama hedduu fayyaduu danda'a waan ta'eef share gochuudhaan nama biraan ga'aa isiniin jaa galatoomaa.